Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haga isin hin jenne daan suuraan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaanaaf feerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangama mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Uummanni Oromoo baha Oromiyaa aanaa Cinaaksan weerara hamaa irratti fufteedhaan banameen miidhaan guddaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti dhaqqabu himanii jiru. Miidhaa guddaa irratti dhaqqabe kana mootummaa federaalaatii fi kan naannoo Oromiyaallee kan itti gaddanii fi kan komatan yoo ta'u uummata Oromootinillee isin komannee jirra jedhanii jiru dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra. Oduun itti aanu abbaan ilma isaa humnoonni mootummaa gara leenjii waraanatti geessuuf dirqiin jalaa qaban yeroo inni dhaqee gaafatu reebicha irratti raawwatame yeroo qolatutti miidhaa humnoota mootummaa irratti dhaqqabsiisee jira. Miidhaan dhaqqabsiises maal akka ta'e qabannee jirra isiniin geenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argadhe jedhee jira. Gama mootummaatti immoo Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa haasaa taasisee jira. Haasaan inni taasise gabaabsinee qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin oduu miira wal makaa qabannee jirra. Oduu dinqisiisaa yookaan sodaachisaa mucaa ganna 13tiin dalagameedha. Guutuu isaa isiniin geenna. Oduun inni itti aanu badhaasni Baalandoor kaleessa galgala gaggeeffamee jira. Eenyutu injifate? Seenaa gabaabaa waliin qabannee jirra. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Uummanni Oromoo baha Oromiyaa aanaa Cinaaksan weerara hamaa irratti fufteedhaan banameen miidhaan guddaan lubbuu namaatii fi qabeenya irratti qaqqabu himanii jiru. Uummanni Cinaaksan mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa akkasumas uummata Oromollee komatanii jiru. Liyyuu Haayiliin naannoo Somaalee mootummoota naannoo Somaaleetiin deeggaramuudhaan bulchiinsa Abdiillee irraa jalqabee hanga ammaatti osoo addaan hin citin Cinaaksan ammas weerara hamaa fi marsaa birootiif saaxilamtee rakkoo hamaa keessa jirti jechuudhaan jiraattonni dubbatanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti aanaan Cinaaksan kallattii garaagaraatiin humna addaa naannoo Somaaleetiin haleellaan fufteedhaan irratti raawwatamaa jira. Keessattuu araddaan tamaam araddoota aanichaa haleellaa walitti fufaa kanaaf saaxilame keessaa tokko jedhamee jira. Araddaan tamaam bara darbe qofa weerara humnoota kanneenitiin lubbuun namootaa badee jira. Namoonni hedduun yoo ajjeefaman namoonni 9 madaa'anii jiru. Baruma darbe qabeenyi hedduun saamamee jira. Horiin gaafaa 150, harroota 60, ra'oota 580 hidhattoonni kunneen saamanii jiru. Manneen jireenyaa hedduun gubatanii jiru. Uummanni baay'een buqqa'ee jira. Ta'ullee hawaasni deebisee wal qubachiisee ture. Haleellaan ammas araddaa kanarratti xiyyeeffatee itti fufee jira. Haleellaa tibbana araddaa kanarratti taasifameen namoonni hedduun miidhamanii qabeenyi hedduun saamamee jira jedhanii jiru jiraattonni. Hidhattoonni kunneen mootummaa naannoo Somaaleetiin deeggaramuudhaan hanga funyaanii hidhatanii meeshaalee gurguddaadhaan haleellaa nurratti raawwataa jiru. Haleellaa kana kan nurratti raawwatan daangaa naannoo Oromiyaa cabsanii seenuudhaan qe'ee keenyatti dhufuudhaan nuyi harka qullaa jirurratti yoo ta'u kuni kan ta'e daangaa naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin kabajamuu dhabuu akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa nageenya keenyallee eeguu dadhabuu irraa kan dhufedha jedhanii jiru. Haleellaan kun kan nurratti raawwatamaa jiru ajajaa fi beekamtii mootummaa naannoo Somaaleetiin. Maaf nurraa hin dhoggine mootummaa naannoo Somaalee kana maaf hin adabachiifne? Irra deddeebi'uun haleellaan yeroo nurratti raawwatamu akkasumas qabeenyi keenya yeroo saamamu mootummaan naannoo Oromiyaa wanni inni dubbatu hin jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaatii fi mootummaan federaalaallee haleellaa naannoon biraa naannoo keenyatti seenu nurratti raawwatuun nurratti miidhaa dhaqqabsiisu kana maaf callisan? Nuti nagaa barbaanna daangaa ormaa ceenee badii hin raawwannu. Badii hanga har'aa dhaqqabeef callisuu keessaniif baay'ee isinitti gaddinee jirra. Isin komannee jirra kan kanaan boodatiif furmaata ka'a jedhanii waamicha taasisanii jiru. Akkasumas jiraattonni kunneen haleellaan nurratti raawwatamaa jiru haleellaa Oromoo cufarratti raawwatamaa jiru. Ka ajjeefamaa jiru Oromoodha. Haleellaa humnoonni naannoo Somaalee nurratti raawwatan kana ofirraa ittisuu fi humnoonni poolisii naannoo Somaalee kun haleellaa nurratti kan raawwatan meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan nuti immoo meeshaalee gurguddaa hin qabnu. Kanarraa kan ka'e lubbuun namoota keenyaa hedduun bahee jira. Qabeenyi keenya hedduun saamamee jira. Ofirraa ittisuu hin dandeenye. Harka qullaa jirra meeshaa hin qabnu bitatuuf qabeenyi nurraa saamamee jira. Waan ilmaan keenya nyaachifnee ittiin guddifnuyyuu dhabnee jirra. Eenyullee sagalee nuun taane callisuun keessan maaliif jechuudhaan uummata Oromollee komatanii jiru.
Abbaan ilma isaa humnoonni mootummaa gara leenjii waraanatti geessuuf dirqiin jalaa qaban tarkaanfii of baraaruu fudhateen miidhaa dhaqqabsiisee jira. Oromiyaa keessatti qeerroo fi ijoollee umriin isaanii waraanaaf hin gahin dirqama dirree waraanatti geessuun bubbulee jira. Kana dura ilmaan hiyyeessaa julmaadhaan qabuudhaan kaan mallaqa itti gaafata. Hedduu birrii 30,000 hanga 50,000 irraa fudhatuun gadi dhiisaa kan turan yoo ta'u kan mallaqa kana dhabe immoo ilmaan hiyyeessaa umriin isaanii waraanaaf hin gahin hunda gara mooraa leenjii waraanatti geessamaa turan. Haalli kun itti fufee ammas akka guutuu Oromiyaatti ijoollee adamsanii qabuun kaan madda galii taasifatuun kaan immoo gara mooraa leenjii waraanatti geessuuf hojjetamaa jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa fulbaana 22,2025 baha Oromiyaa aanaa Asabootitti humni addaa naannoo Oromiyaa baadiyyaarraa ilmaan hiyyeessaa dirqiidhaan qabanii gara dirree waraanatti geessuuf gara magaalaa Asabootitti fiduun mana hidhatti ugguranii kan turan yoo ta'u abbaan ilma isaa baraaruuf baadiyyaarraa ka'ee magaalaa Asabootitti yeroo ilma isaa akka baasaniif gaafatu humni addaa naannoo Oromiyaa kun reebicha hamaa akka irratti raawwate himamee jira. Abbaan mucaa kunis reebichi itti hammaannan of baraaruuf tarkaanfii fudhateen ajajaa humna addaa poolisii Oromiyaa kan ta'e kan reebicha irratti raawwate yeroo qolatutti haleellaa irratti raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisuun lubbuu isaa galaafatuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu daandiin saffisa Adaamaa Awaash jalqabuuf waliigalteen faayinaansii doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 81 ol xumuramuun himamee jira. Waliigalteen faayinaansiidhuma baankii misooma Afrikaa, ministeera mallaqaa fi abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa jidduutti ijaarsa daandii saffisaa Adaamaa Awaash kutaa lammaffaan xumurameera jedhame. Baankichi waliigaltee piroojeektichaa yeroo dhiyootti boordiidhaaf dhiyeessuun akka raggaasisu kan taasisu yoo ta'u baankiin misooma Afrikaa baasii waliigala piroojeektichaa keessaa doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 81.5 ni deeggara jedhamee eeggama jedhamee jira. Mootummaan Itoophiyaallee doolaara miiliyoona 34.2 mallaqaan gargaaruuf karoorfateera jedhamee jira. Ijaarsi daandii saffisa kana marsaa lamatti qoodamee hojjetamaa jira. Kiiloomeetirri 48 jalqaba liqii baankii misooma Afrikaatiin kan hojjetamu yoo ta'u kiiloomeetirri 19 hafan immoo baankii Exim Kooriyaatiin kan hojjetamu jedhamee jira. Waliigalteen faayinaansii kun jalqaba bara 2026 kan mallattaa'u yoo ta'u ijaarsi isaas jalqaba bara 2026 ni eegala jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaa Bilxiginnaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti godinaalee fi zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti fi aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu miidhaa irratti dhaqqabsiisuun beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa Wallagga lixaa aanaa Gimbitti haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwadhe jedhee jira. Aanaa Gimbii iddoo addaa Baddeessaa Makkoo jedhamutti humnoota mootummaa konkolaataa Sirii F1 deemaa turte irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwatee jira. Haleellaa bakka jedhame kanatti humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argachuu kan beeksise yoo ta'u haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa Bilxiginnaa hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun hedduu madeessuun kan harkaan qabeessa akka jiru waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa aanaa Qondaalatti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa Bilxiginnaa irratti raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansise hedduu madoodhaan adabuun injifannoo argadhe jedhee jira. Akkasumas haleellaa humnoota mootummaa kanarratti raawwateen meeshaalee waraanaa hedduus hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Sirkaatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa miidhaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argatuu beeksisee jira. Arsii bahaa aanaa Sirkaa ganda waajjira Paasaa iddoo addaa Malkaa Duulaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa kan godaansise kan madoodhaan adabe jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan humnoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa kan godaansise yoo ta'u loltoota mootummaa 2 madoodhaan adabe kan hafan immoo bittinneessuudhaan baqachiisee iddoo irraa dhuftetti deebisee jira jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kana walqabatee odeeffannoo argachuuf yaalus argachuu hin dandeenye ta'ullee Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaa haasaa taasiseen Itoophiyaan diina akka isiin baatee hin galle taasisuu qabdi jedhee jira.
Sagantaa eebba humna haaraa yookaan immoo loltoota haaraa irratti argamuudhaan haasaa taasiseen Fiild Maarshaal Birhaanuu Juullaa Itoophiyaan akka baatee hin galle kan taasisu diina qabdi. Diinni kun immoo akka duraanii ofii dhufuu dhiisee baandaa barbaade qindeessee gurmeessee hidhachiisee akkasumas mallaqaan gargaaree yookaan immoo mallaqa kaffalee fi miidiyaa kennee fi dadhabina keessoo kennaa, hiyyummaa keessoo kennaa, garaagarummaa keessoo kennaa akka boba'aatti yookaan nadaajitti fayyadamee biyya keenya dadhabsiisuuf hojjetaa jira jedhee jira. Yoo kana jedhu qaamni alaa kun eenyuun akka ta'e eeruu baatullee kallattiin isaa gara Eertiraa kan quba akeekudha. Haasaa taasiseen eebbifamtoota jajee jira. Isin eebbifamtoonni har'aa baandaa kanaa fi diina baandaan kun ergu isaan diina seenaa waan ta'aniif diina seenaa kana irratti duuluun yookaan waraanuun mo'attanii biyya keessan akka ceesiftan kan filatamtan kan leenjitan gootota baraati jedheenii jira. Kana jechuun Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti lolli ni ka'a jedhamee tibbana akkaan sodaatamaa jira. Gama lamaaniyyuu humnoota waraanaa gara daangaatti kaleessuudhaan mishigii qotatu yookaan dahoo qotatuun cimee itti fufuun dhagahamaa jira. Gara lamaaniyyuu meeshaaleen gurguddaalleen gara daangaatti siifamaa jira. Gama Itoophiyaatti immoo yeroo dabre yookaan torbaan dabre keessa muummicha ministeera Itoophiyaa dabalatee ajajoonni waraana mootummaa Itoophiyaa ulaa galaanaa dhuunfachuuf qophii xumuranii ajaja ofa kan eeggataa jiran ta'uu beeksisanii ture. Haasaa kana hordofee Ameerikaa fi Ingilaand yookaan UK'n Itoophiyaan Eertiraa irratti lola akka hin banne akeekkachiisanii turan. Kun akkuma jirutti ta'e ammas bifa haaraan haalli lolaaf qophaa'aa jiru yookaan qophaa'amaa jiru cimee itti fufuun himamaa jira. Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaallee dhaamsi eebbifamtoota haaraa fi dhaame kun kama kanaan wal qabatu fakkaata. Garuu Itoophiyaan lola kana ni banti yookaan Eertiraa irratti haleellaa ni raawwatti kan jedhu immoo gaafii namoota hedduu yoo ta'u deebiin isaa lakki kan jedhus haaluma wal fakkaatu qaamolee garagaraatiif namoota garagaraa biraa deebi'aa jira. Nutis akka miidiyaa kanaatti Itoophiyaan Eertiraa irratti lola banuun bu'aa hin qabu. Hulaa galaanaa argatuuf yoo taate karaa nagaatiin mariidhaan itti deemuun ni danda'ama jenna. Namoonni hedduun immoo Itoophiyaan lola jalqabde keessayyuu kan biyya keessatti naannoo garagaraa keessatti deemaa jiruyyuu keessa bahuu hin dandeenye kana bannaan isii dhumatee jira jechuudhaan yaada kan kennanii fi lola banuu akka hin dandeenye akka sababaatti kan kaahanidha. Oduun itti aanu kun oduu miira wal makaati. Oduu dinqisiisallee oduu gaddisiisallee. Mucaan xiqqaan ganna 13 gommaa xayyaaraa jalatti dhokatuun gara Iraan imaluuf ture Hinditti of argee jira. Gurbaan ganna 13 lammii Afgaanistaan tokko gommaa xayyaaraa jalatti dhokatuudhaan Afgaanistaan irraa Hinditti imalee jira. Innis haala viidiyoo irratti argitan kanaan Afgaanistaanii ka'uun Hindi galee jira. Mucaan xiqqaan ganna 13 kun imala sodaachisaa kana magaalaa Kaabul irraa daandii qilleensa Kaam Eer jedhamuun eegalee magaalaa Deehilii nagaan dhaqqabee jira. Erga magaalaa Deehilii dhaqqabee booda xayyaara sana jalaa bahuudhaan lafa jiru wallaalee dirree xayyaaraa irra osoo asii fi achi deemaa jiru eegdota buufata xayyaarichaatiin qabamee jira. Akka gaazexaan Indian Express himetti daa'imni kun imaluu kan barbaade gara Iraan yoo ta'u dogongoraan xayyaara biraa keessa dhokate jedhee jira. Dhumarratti xayyaaruma dhufeen gara Afgaanistaan deebifamee jira. Oduu ispoortiitiin taphataan PSG Osmaan Dembelee badhaasa Balandoor bara 2025 injifatee jira. Osmaan Dembelee kilaba Reensitti mul'ate Borshaa Dortmunditti ga'umsa ajaa'ibaa agarsiise. Baarseloonaan immoo paawundii miiliyoona 135.5 isa mallatteessisiifatee ture. Kaampinoon garuu akka yaada isaaf hin taane miidhaan irra deddeebi'aan isa mudachuu irraa kan ka'e hanga mallaqaa itti ba'e ga'umsa dhabe jedhamuun hedduu qeeqamee ture. Garuu leenjisaan Baarseloonaa yeroo sana Xavi Hernandez bara 2021tti waa'ee isaa yeroo dubbate akka ga'umsa isaatti yeroo tokko deebi'ee taphataa cimaa addunyaa ni ta'a jechuudhaan dubbatee ture. Wanti inni jedhes taate takka jedhee jalqabee jira. Osmaan Dembelee Meesiifaa waliin yeroo taphatutti gaheen kilabicha keessatti qabu xiqqaataa deemuu isaatiin bara 2022tti gara PSG'tti jijjiirame. Garuu haga Kiiliyaan Mbaappeen bara dabre gara Maadiriid deemutti shoorri taphataa kana hin mul'anne. Baruma Mbaappeen PSG gadi dhiisetti Dembeleen nama yookaan taphataa kokkobii ta'uudhaan miidhama malee bara dorgommii isaa xumuruu danda'ee jira. Itti milkaa'uun PSG waliin waancaa 4 kaasee kunoo badhaasa dhuunfaa isaas harkatti galfatee jira. Osmaan Dembelee sirna badhaasaa booda haasaa taasiseen
magaalaa dhaloota isaa irraa kaasee hanga kilaboota keessatti taphatee mara kaasuun galateeffatee jira. Akkasumas pirezidaantii kilaba PSG fi taphattoota kilabichaa kaasuudhaan badhaasni kunis kan gareeti jedhee jira. Mudannoo isaatirraa yeroo dubbatu yeroo addunyaan dugdanatti galtetti yookaan immoo dugdanatti galtee turte sanatti haati isaatii fi maatiin isaa waliin akka dhaabbatanii hafan himuun addatti galateeffatee jira. Mudannoo isaa kana yaadatuunis imimmaan isas to'achuu dadhabuudhaan imimmaan isaa harcaasaa haati kiyya wayita rakkoo hamatti anaaf dhaabbatte maatii siif dhiphatte waa hedduu keessa waliin dabarsinee jirra jedhee jira. Sadarkaa har'a ga'e kanarra ga'u waa hedduu keessa dabree jira. Yeroo kilaboonni abdii irraa dhaban dhumatteefii jira yeroo jedhanitti ga'umsa isaa hin fayyadamne jedhuudhaan yeroo qeeqaa turanitti obsee kutatee ciniinnatee miidhama isa mudatee bayyanatee ga'umsa jedhame sanirra gahee moo'atee qeeqxota isaa afaan qabachiisee jira. Milkaa'uun kubbaa warqee harkatti galfatee jira. Kanarraa waa hedduu baratuun ni danda'ama. Rakkatuun ni jira. Rakkoo nama mudate immoo ciniinnatanii kutannoon bira dabruun galma karoorfame bira gahuun akka danda'amu muuxannoo isaa kanarraa baruun ni danda'ama. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagaan nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.